Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota bakka nagaan gara chaanaalii Aziz Jaaluutti dhuftan. Egaa jechuudha irra kan nuti waliin ilaallu akkaataa jechuudha iimeelii irraa jechuudha bara dhalootaa akkasumas maqaa fi saala jijjiirratanidha jechuudha. Aziz Jaaluu jedhaati yuutuubii keessatti akkanatti barreessaati jechuudha. Akkanatti jechuudha Aziz Jaaluu jedha barreessaa sarchi godha. Sana booda jechuudha yuutuubii kanatti isiniif dhufa jechuudha. Yuutuubiin kun yeroo isiniif dhufe barnoota jechuudha bakka pileelist jedhu tuqxanii jechuudha seentanii daawwachuun dagatina jechuudha. Pileelistiin kana jechuudha. Egaa jechuudha barnoota iimeelii akkasumas barnoota iimoo akkasumas wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Egaa isin pileelistii keessa seentanii jechuudha viidiyoo irraa barbaadan daawwattu jechuudha. Sabiskiraayib na gootan immoo ol bakka jedhu kanarra kaachuun dagatina dhaamsa kiyya yeroo hundumaati jechuudha. Egaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota iimeelii jechuun jechuudha bilbilli tokko waa fayyadamuudhaaf dirqama jechuudha. Pilaastorii keessa waa gadi buufachuuf akkasumas wantoota garaagaraa appilikeeshinii banachuudhaaf jechuudha. Iimeeliin dirqama nu barbaachisaa jechuudha. Isin immoo jechuudha iimeelii bilbilaa wajjin bitamee dhufe yoo iimeelii haaraa banuun barbaanne jechuudha. Iimeelii sanatti jechuudha yookaan iimeelii sana waan garaagaraa banattanii jiraattanis ta'e jechuudha maqaasaa akkasumas bara dhalootaa akkasumas jechuudha wantoota lakkoofsa bilbilaa ittiin verifaayi godhattan akkatti godhattan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha amma. Egaa jalqaba irratti jechuudha akka maqaa itti jijjiiranu ilaalla jechuudha. Gara appilikeeshinii Gmail jedhu hin dhufna jechuudha. Appilikeeshinii Gmail namni dhabdan jirtan jechuudha. Kanaafuu jechuudha isa kana jechuu gadi tuqxu yeroo tokkoo fi sana booda gara piroofaayilii keenyaa dhufna jechuudha. Bakka piroofaayilii keenyaa gadi tuqannee fuulduratti deemna jechuudha. Achi booda jechuudha manage your Google account bakka jedhu tuqattanii jechuudha fuulduratti deemtu kabajamtoota hordoftoota. Sana booda jechuudha akkanatti yeroo inni nuuf baase jechuudha. Hoomiidha jechuudha kun hoomii iimeelii keenyaati jechuudha. Nuti maal goona garuu as keessaa jechuudha kan nuti filannee irra tuqannee fuulduratti deemnu jechuudha barnoota keenya jalqabuudhaa fi personal info bakka jedhu kana tuqanna jechuudha. Kunoo jechuudha akkuma isin argatan kana set home addressii jalatti argaatu jechuudha. Personal info yeroo tokkoof gadi tuqanna jechuudha. Amma maal gochuuf deemnaa barnoota keenya jalqabuuf deemna jechuudha. Asitti jechuudha neem bakka jiru barbaadatanii jechuudha maqaa keessan jijjiiruudhaaf jechuudha amma kan nuti as jiru jechuudha. Yeroo tokkoof xiyya kana gadi tuqannee fuulduratti deemna jechuudha. Egaa jechuudha inni maqaa xiyya tuqannee gara kanatti deemna jechuudha neem jedha jechuudha bakka maqaati jechuudha kun maqaa guutuudha ammas xiyya tuqannee fuulduratti deemna jechuudha. Egaa jechuudha yeroo xiyya tuqannee gara fuulduraa dhufne jechuudha ammas akkanatti maqaa guutuu jechuudha first name fi last name nuuf baasee jira jechuudha kuni maqaa iimeeliin gaafa duraa ittiin baname sanaa jechuudha. Amma maal goona kana irraa haqna jechuudha. Maal bakka buusuuf deemna maqaa haaraa jechuudha akka hin daganne maqaa barbaadan sana jechuudha itti barreessitu jechuudha. Amma Aziz jedhee itti barreessee jira asittis jechuudha Jaaluu jedheen barreessa jechuudha last name kanas jalaa haqee jechuudha Jaaluu qubeeluma lama qofee balleessee lama bakka buuse jechuudha. Save gootu sana booda kabajamtootaa fi hordoftoota amma jechuudha akkuma argaa jirtan gaara gubbaa kanatti jechuudha kana duraan maqaa dheeraatu ture jechuudha. Amma meemee ilaalla jechuudha refresh goonee Aziz Jaaluu jedhee jira jechuudha iimeeliin keenya. Garuu iimeeliin keenya inni jalaa jechuudha akkuma sanatti jira maqaan keenya immoo garuu jechuudha jijjiirameedha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha amma kan nu hafe jechuudha bara dhalootaati jechuudha. Birthday jijjiira jechuudha. Birthday bakka jedhu kana hin tuqxu jechuudha yeroo tokkoof. Amma maal jijjiiruu fi birthday fi saala akkasumas lakkoofsa bilbilaa verify godhachuuf jechuudha. Ammas birthday gadi tuqxanii dhuftanii xiyya kana tuqattu jechuudha yeroo tokkoof. Yeroo xiyya kana tuqattanii dhuftan jechuudha month day year jedhee jira jechuudha. Baatii keessa itti jijjiirachuu barbaadan sana jechuudha. Amma garuu gaafa dura Apiriiliidhaan baname jechuudha kun. Apiriiliidhaan baname guyyaa tokko bara 2000 jedhamee guutamee baname jechuudha. Januwaariirraan kaa'e jechuudha. Amma monzii kana guyyaan immoo jechuudha tokko ture jechuudha amma lamaan godhe jechuudha. Yeerii kana immoo jechuudha maal gochuu qabna bara dhaloota keessanii jechuudha waggaa amma itti dhalatan jechuudha itti guutu jechuudha. Bara itti dhalattanii sirreessitanii jechuudha yoon akkanatti isinitti diimesse jechuudha waggaan danuu ta'uu qabu jechuudha seera dabarfachuu qabu. Kanaafuu akkanatti jechuudha 1998 1997 akkasumas 1999 bara dhaloota keessanii jechuudha itti guuttattu jechuudha bakka kanatti. Sana booda jechuudha yoo barbaadan save gootu jechuudha.
Kun amma jechuudha barra namarra itti guute jechuudha waggaa 26 erga waggaa 26 ta'e jechuudha maal gochuun qabarayyoon itti walii galee koonfoormiin godha jechuudha. Amma jechuudha jijjiirameera jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanitti koonfoormi gochuu malee hunduma isaa jijjiiree jira jechuudha. Baras guyyaa dhalootaas akkasumas baatiis jechuudha. Akkanatti yeroo jijjiire jechuudha seef yeroo goone koonfoormi yeroo goone jechuudha ammas deebinee seef goone jechuudha. Seef goone yennan jedhu akkanatti naaf baaseera jechuudha. Refresh goone jechuudha bara diddayi. Amma jechuudha bara diddayiin keenya jechuudha sila akkanan turre jechuudha. Bara 2000 ture jechuudha. Amma 1999 Februaarii inni sila piriila ture inni sila sadiirra ture tokkorra ture immoo jechuudha amma sadiitti jijjiirameedha jechuudha. Akkuma isin argitan amma immoo jechuudha jenderiitti dabarfanna jechuudha. Saalatti dabarfanna jechuudha. Maal gochuuf deemna amma kabajamtoota hordoftoota saala jijjiiruuf deemna jechuudha. Amma meeliidhaan baname jechuudha. Gaafa duraa meel jedhee meeliirra kaadhee jechuudha. Dhiiraan banadheen jira jechuudha. Amma isin barsiisuudhaan maalittan deebisa? Fiimeeliittan deebisa jechuudha. Jenderii jala biftanii jechuudha. Amma meeliirra jira jechuudha. Gara fiimeeliitti deeffattu jechuudha. Yoo dubartii taatan jechuudha. Yoo dubartii taatan fiimeeliitti deeffattu jechuudha. Yoo immoo akkanumatti jechuudha dhiira taatanii ennaan meeliirra jiraate achumatti dhiifattu jechuudha. Maaliif sirreeffachuudhaaf as jirra waan ta'eef silumaayyuu jechuudha. Dubartoonni jechuudha fiimeeliitti dhiirri immoo meeliitti deeffattanii jechuudha keessa deemtanii jechuudha ilaaltanii onnaa sirra jiraate jechuudha. Kan keessan irra kaachuu dandeessu jechuudha. Egaa jechuudha barnoonni keenya gara dhumaatti dhufeera jechuudha. Gara xumuraatti immoo lakkoofsa jechuudha lakkoofsa security jechuudha. Amma lakkoofsa jechuudha yoo imeeliin keenya kan bilbilarraa bade ta'e jechuudha. Imeelii sana fayyadamne deeffachuudhaaf lakkoofsa recovery barbaada waan ta'eef bakka recovery phone number bakka jedhu ammaa tuqna jechuudha. Add new bakka jedhu kana yeroo tokko gadi tuqannaa jechuudha. Add new bakka jedhu kana yeroo tokko nantu gadi tuqne jechuudha. Lakkoofsa keenya nu gaafata jechuudha. Sana booda lakkoofsa nu gaafate itti guunna jechuudha. Amma jechuudha meemee add new bakka jedhu kana yoo tuqnee fuulduratti deema jechuudha. Lakkoofsa biyya isin keessa jirtan jechuudha nu gaafata. Kanatti jechuudha lakkoofsa keenya sana itti guutannaa jechuudha. Lakkoofsa keenya itti guuttannee jechuudha next jennee fuulduratti deemna jechuudha. Sana booda ammas get code bakka jedhu tuqattanii fuulduratti deemtu jechuudha. Egaa amma jechuudha maaltu nu hafee koodii nu ergamu kana jechuudha kooppii tuqnee jechuudha asumatti yookiin tokko finfinnee itti barreessinee jechuudha maal goona verify jala kana jirti jechuudha isii tuqannee fuulduratti deemna jechuudha. Egaa jechuudha akkuma isin argatan lakkoofsa bilbilaatti dabaleerra jechuudha refresh goona meeme. Inni refresh goonu jechuudha akkanatti jechuudha lakkoofsa keenya jechuudha nuuf baasa jechuudha akka inni itti guutamee jiru jechuudha. Haala kanaan jechuudha amma lakkoofsi kiyya itti guutameera jechuudha. Egaa barnoonni keenya kana fakkaata Aziz Jaaluu subscribe gochuun dagatinaa yeroo